ለራሴ እየረዳኋት ነበር ማለት ነው ልጅቷን በጣም አውቃታለሁ ልጅቷ አብረን ሰራ ነበር ከኔ ጋር ሰራ ነበር በጣም ነው ማውቃት በጣም ተቸግራ ነበር እና በጣም ይረዳት ነበር አሁን ግን ልጅቷ እዚህ የለችም ልጅቷ ተሳፍራለች የለችም እዚህ ሀገር ማለት ነው እና ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም ከልጅቷ ጋር ነበር የራሴ በጣም ነበር መረዳት የነበረ እሱም ደግሞ ያው ማንኛውም ሰው ይረዳል ሙፍሳም ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰው ሲረዳ ነበር እንደማቆ ማለት ነው እና እባክሽ መለምንሽ ነገር ወደ ልጆች አባት ተመለሽ እንግዲህ ወደ ልጅ ከስፈካተካ nagaan silifaatoo kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa ku galatawaaqaatu baga jiraattan bagaarra geessanii egaa viidiyoo isin argitan kuni Se'idooni haadha mucaasaa argatee jettanii naawun keessaniin oolu innaatu yeroo viidiyoo kan argitan jechuudha Se'idooni haadha mucaasaa argachuudhaafi hiriyaashii argatee jira jechuudha Sumayyaa yeroo darbe maayitti seetanii eessa barbaadde ati eessa dhaqxe eessa barbaadde makiinaadhaan olii gad deemte achi uftee sireerra baatee teessee kanaa barbaaduuni iddoo kan barbaadde nama kamitti argite Se'idoon dubartoota tokko tokkoon gaafachiiseera hin jenne yaa hunda waraabeen danda'u baay'ee hunda viidiyoo waraabeen danda'u isheen immoo as teessee tokko tokkoon gaafatti makiinaadhaan deemte barbaadan jiratti achi immoo mana seente sireerra baatee teessee nan dhabette kana barbaaduun keessa inni jedheef isa isheen jetteefi hiriyaashii argadheeraa jedhe dubartittiin kunis hiriyaa kiyya turte yeroo dheeraa wajjiniin dalagaa turre even isa miti anu gargaaraniin ture hamman danda'utti gargaaraniin ture mucayyoo sana Se'idoonis gargaaraa ture hunduu beeknaa akka inni ishee gargaaraa ture amma hospitaala geessu amma waraqaa isaatiin deessutti gargaaraa ture garuu mucaan kan isaa miti buna kana dhiiga natti haa godhu jettee kakatte buna kana dhiiga natti haa godhu buna danfisteetti nyaata laaqanas isaanii qopheessitee isaan eegdee shibriq isaan goote biddeen kenniteef biddeen Itoophiyaa jechuudha biddeen Itoophiyaa waxii gosa meeqa hojjettee fataasaan goote buna danfisteefi achi akkabaabalii gooteef simannaa gooteefi ani sirriitti hin beekaa mucaan kan Se'idoo miti Se'idoo gargaaree Se'idoon nama baay'ee gargaaraa oolaa kanaaf ammoo dubartittiin biyya kana keessa hin jirtu saafartee jirti asii deemtee jirti ani sirriitti waa'ee ishii nan beekaa jette እና ሱመያadhaan maal jettee gara mana keetti deebi'i galii ijoollee fudhattee olii gadi hin rakkatini ankan isiin jedhu akka dubartiitti akkan isii yaadu kanadha mucaa kee fudhadhuti mana keetti deebi'i galii ijoollee kee fudhadhuti mucaan kan Se'idoo miti Se'idoon hin gargaareetu warri odeessan immoo akkas jedhanii odeessanii kanaafiyyuu ani waanuma tokko iyyuu waa'ee namni odeessu kana hin beeku itti isheen ani hin beeku eessa ofii akka odeeffame iyyuu an akka inni ishee gargaaree even makiinaa isaatiin iyyuu konkolaataa isaatiin iyyuu kan hospitaala geesse anu faana ture baay'een faana ture ani kanaafuu ani akkamittiin kakadharee sobaanii bunuma dhugu kanallee dhiiga natti haa godhu jettee kakattee jiru obboleettiin kuni na baay'ee keessanitti mugaafii akka hin taane mataa qullaasa isheen deemtu kiristaana mucattiin kiristaanadha እና mana keessa jirtis waan ta'eef immoo alatti illee uffatu inni ka Yemen ala keessa yoo deddeemanii waa uffatanii deemu midira akkuma uffata ala keessa qullaan deeman mana keessa garuu rakkoo hin qabu jedhee yaada mana kan shi keessa waan ta'eef akkuma biyya keenya keessa inna baay'ee keessatti yoo gaaffii isinitti ta'e jedhee barmalee kun achi keessatti ilaallatu an ilaalan duraan jalqabannaan ilaalu mucayyoo maal taate dubartiin maal taate qullaa deemti mana keessa jedhee naan laalu sheenoo masqalii qabdi mormashii irraayyuu masqalii qabdi jedheen dhiisee siniin jedha garuu biyya sana keessa nama dabbaru shaarbii toffatteen jedhan maal manuma keessa iyyuu taate shaarbii toffatte natti tolachuu biyya isaa waan ta'eef bar jun adda naa taate as baatu namatti hin tolu garuu maftii ishiiti
Innaa kanadhaan siniin jedha Sa'iidoon baay'ee rakkateera waan Sumayyaan dubbatte tokkoon ishii guutuudhaaf jedheetu Sa'iidoon rakkataara jechuudha. Isheen amma dubartoota barbaachise hundumaa dhiyeessee kaameeraa waraabee ebiluun gaafadhee ebiluun akkas naan jedhee kelisheen akkasii hiriyaan ishee obboleettiin ishee adaadaan ishee viidiyoo akka waraabuu barbaadde ta'e hin beeku eessa waraabde eessa dhaqxe barbaadde eessa ilaalte eenyuun itti ergite. Eenyutu dhaqee ishee barbaade kijibadhaa jette. Na obboleettiin kuni dubartittiin kuni hiriyaan ishee jechuudha hiriyaa isheetti isheen amma mucaa Sa'iidoo dhadeesse jedhamte kuni biyya sana keessa akka hin jirre mucaas fudhattee akka deemte haasoftee jirti jechuudha. Na rakkoodha Sa'iidoon baay'ee rakkateetii jira jechuudha. Na ani immoo yuutuubii zim jedhema Sumayyaan akka laaltuufidha jedhe. Sumayyaa dhumti akka laaltuuf jedhameetu iimeeliimti banamee gadi dhiifame malee isheen yuutuubarii miti hojii bareedaa qabdi jedhe. Dubartittiin yeruma viidiyoo hojjettu yuutuubii banattu iyyuu hin qabdu hojii bareedaa qabdi jedhe jechuudha. Anu baay'ee tokko na dhibeetii jira mana ishii dhaqanii haasa'anii jiru jechuudha. Inna Sumayyaan isheen yeroo darbe ani harka keessaa baafadheera kana booda jettee haasofti. Sa'iidoon garuu ammallee barbaada akka jiru daawwadhaan siniin jedha. Ammallee waa'ee dubartii haadha mucaa sanaa ammallee iyyaafataa jiran dhiisne jechuudha. Barbaadaa jira jechuudha. Karaa biraa ishee barbaadaa jira. Karaa tokko immoo Sumayyaatti karaatti dhiyaate Sumayyaa faana araaramus barbaadaa jira. Waa lama jechuudha. Amma kaleessa viidiyoo isaan dalaganii karaatti inni Sumayyaatti dhiyaatudha. Sumayyaa karaa inni argate faana waluma argee qaamaan fuula Sumayyaa argee haasa'ee waan itti himu waan miidiyaa irratti dubbachuun hin danda'amneef isaaf waan akkas jedhee ibsuu hin dandeenye waa'ee mucaa kana yeroo baay'ee itti miiranne miidiyaa irratti akkas jedhee haasa'uun baay'ee natti ulfaataa jedhe. Garuu yeruma tokko na argiti sitti himaa yoo amantes yoo dhiistes jedhanii ture Sumayyaadhaan. Garuu isheen ofitti butuuma didde. Bakka ofumatti butuu didde. Ofitti butuuma didde. Isheenis itoo wanti wayii kenniteef carraa wayii kenniteef ishee haa argu itti himu meebii amansiisuu ni danda'a haasaansaa sun dubbiinsaa sun. Na ani hin beeku ani mucaa ashee yoo jedhame amma akka carraa wayii ammatu mucaa wayii qabaa jedhameeti. Ijoollee akkanatti oskuunii owwuunii amma kana ta'uunii cubbuun ta'u sinitti qoy sinitti. Isheen immoo hunda silaa'u kan ishee dhibbachuu qabdu koo yoo itti araaramtedha. Yoo abbaa manummaa isaa barbaadde safaana jiraachuu barbaadde kun hunduu girri hammi kun waraanni kun ka'uu qaba malee ijoollee masaatti agarsiisuudhaaf kun hunduu ani hin deeggaru dhugaan siniin jedha. Maal cinqeen akkasii rebeessima ijoollee isaa dubbisuudhaaf ilaaluudhaaf kana hunda fatanaa silaa ani sittiin araaramu itti gaafa duruma ulaagaa ishii gadi baafatte iyyuu asittiin araaramu si faana hin jiraadhu. Garuu ijoollee keessi agarsiisuudhaaf kana naa qulqulleessi jette gaafuma achi gadi baatu. Amma immoo dhabe dubartiin sun Sa'iidoo miti kan kaa'e biyya sana teesseen eegdu laayifii mataa ishii qabdi. Meebii waan akkana iyyuu dhagahaniitu wallalte laata iyyuu jedheeran waa'ee kana namni keessaan ilaaleetti himee Sa'iidoo irratti dubbiin ka'e waa'ee kana irratti yeroo jedhamu jaarsa ishii bira sanas gahee kanarratti wallalanni laata hin beekamu. Sa'iidoon dubbateera. Maaliif amma jaarsi ishii amma ishee faana jiru abbaa mucaa sanaa miti. Beektu miti jaarsi ishii amma ishee faana jiru abbaa mucaa ishii miti. Abbaan mucaa ishii nama biraadhaa jedhan. Yiblaኝ jechuudha. ይብላኝ እኔ ወሬ ቲክቶክ ይብላኝ እኔ ከሆነ በጊዜ አግብቻለሁ እኔ ይብላኝ ባለማይ በረከትላችሁ እኔ ከሆነ አግብቼ በሬን ዘግቻለሁ ይብላኝ ባለማይ በረከትላችሁ አማሪ ፍቴ ማለንጀሬ ቤክቱ ይብላኝን አከሳፉ ወይ ዲምን ሳፉ ወረ ጃርሲ ሲኒም በረከኔ አነዮቴ ጊዜዳን
heerume balbala koo cufadheeraa jette. Yiblaanyin jedhe ani saafuun jedhe waa'ee madduu kana bakka mataa kun naanneessee na dadhabsiise.